Dadhabsiisaa kana diilalleessu na godhe. Si dadhabsiisee si diilalleessu. Wambarii fidime. Namni asirratti argitan kun egaa fayyeereedhe mana galee du'ee jira. Meeqa waliin laallu ta'a. Iyyanii siif gadoo danfiraa firiyoonni kee dandeessii ree miilana harmeeddeen. Mucaan asirratti argitanii kaatan immoo biraankii hojjetee du'ee jedhan. Isin immoo tasuma keessa baatan. Keessuma baatan ala nammu. Baaliyyoo. Yani baal. Shabalaayi. Seeftii warra siingilii eeguun hin jiru adaraa maaki. Assalamu alaikum ashmarka fooni hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo Show akkam naaf jirtu jireenya afyaan akkamiin jedha harragaa viidiyoo kabraatiin isin deebiitan jira maaliif ugaa baduudha wal qabatee gaa dhingidda viidiyoo isiniif hojjedhee achirratti waan hin badeef waan tokko isiniif dubbadheetan ture warri harreef na argattan immoo gaa welcome akkam jirtu akkam Faaxuma akkamitti maaliif ugaa harra viidiyoo kabraatiin qabadhee dhufeetan jira tichoo rabbi jedhe kana booda guyyaadhaan yookaan immoo torbeetti yeroo lama sadi wal arguu yaalla yoo ani sin jalaa badillee mana kottaa orokoo kottaa kottaati maal taate naan jala maayinni maaliifuu ajandaa samuuna kana sooshaal miidiyaa irra naanna'aa jiran garuu barri kun jechaadha barri alanaa kun akka tokko nama sodaachisa jechaadha waan hin taane dhagahamaa barri 2018 akkas taanaan 19 immoo rabbiin waa eegu rabbiin qaamaadhuma jechuun danda'ama. Maaliif rabbiin waa eegu Rengal channel kana haarawaa dhuftan subscribe karoo like karoo jarri hindi isin galee karoo jechuun godhaa jechuudha godhaa like godhaa akkana raanfannee dhiyeessanu gara viidiyoo warabbal kaaba Mustafa elan wanta akkasitti him waan lama sitti him maqaa rabbiin haa ganu akka mucattiisaniif jettee dhiisti akkasiin wallaahi Reala kuma digdamiitu ta'u kaffaleetis ijjeessa isaanii laa. Asfaraariin kiyya kun immoo dhugaa ta'ee mul'atee booda yoo dhufte dhuftee miila kiyya jala kuftee yoo dhiifama na gaafachuu dabaan na dhoomi ani sagalee kiyya akka baaste kanaan akka sagalee kiyya tiktok irra baasteeni maqaa rabbii na haa ganu akkas ijjeessu subii deemtee kaasuu dhabnaan. Immoo kakadheen dhiisti akkasiin rabbiin naa shaahid ila simaddii nama simaddii jiru. Takka anin beekan maqaa rabbiin haagan takka anin beekan namas mad yoo bir takka si jala hanqatte yoo bir lama jala hanqatte yoo birru kumi si jala hanqatte wanni godhuudhaaf maal kun namichicha bittu jecha si hin guuta tole si hin guuta si hin erga sharrafaa keetti sinaa ergi kaunti keetti biyya dabarsu yoo ta'e si hin erga rakkoon qabu siin jedheera tole Mustafaan garuu onneen isaa Mustafaan garuu jechaadha sun dhuguu akkasumas gadhiisuun hin dabbara sagalee walii akkas hin gadhiisinaa waan fixattan achumatti fixadhaa bakka malee akkasitti Mustafa maal taate isa iyyuu durbi jagna akkasii jirti warabbal kaaba eddee addaamee birii 10,000 si kaffalchiisan si ajjeesiisa argi bareedduu dhabboo. Intalatti boon badina saati kan isaan alfaataati. Gabaadhaa si hafuudhu sila si gurbaa baatamaan biraa akkiyaan gabaatti si ergadhaara galfadhu dhabeera. Shaanii maalinaa bittaati. Anoo eda irbaanni nyaatamne baandi garaa qofchoo qofa ta'e narraa fuundamamnaa didanii jedhee sitti gabaatti si ergadhe ganamaan. Kanaa biti kottu jedheen. Imma waan mataati ma waan garaa biti kottu jedheen. Akka ijoollee gara katamaa tokko tuqiin xiqqee dabsituu sa'aatiin kun sitti ga'e malee tolaa miti wanta tiiba dirree. Amma gaa ta'u inna ta'u silippeerii bitatteetta baandi gaana san gaa'ee kan maal nyaachuudha. Miti gaa shaanii miti shaaniitti du'a qarxam jedhi kontattiidha intala shaanii bitatee si argadhee sira gurbaa baadii gahiisa filla biitti sana jiru akkamitti si ta'a maasi. Muukatti nama hin wadeetti. Meeqa bite lama baasanii moo maal jetta nama nuu maqaan isaa maanni. Maan inni immoo zayitii isaa addisii beedhanu. Zayitii isaa addisii beema waxiitti naqachuudhaan taa'adara. Mataa keetiin abba waan mataatti naqadu waa fidde kun sila dhukkuba dhufaara zaataan.
Taayiroo targe kabirriin taayiroo na arge meerra mabbaan diggaas laga na bularratti natti manii wanta ta'e naa biti kaleen na dhukkubaara dhadhaa bicuu naa biti naan jedhan. Natti argine ni laammee xaayiroon eegnaati Dubaayitti na ergaa Dubaayin na qaba. Laammee Dubaayidhaa siyaafu tattee kan namaa ta'uufi kasas torbii baaligii tattee kan namaa ta'uufi. Geesseen gurguradha shaanii. Ilmoon gaafa haadhatta akka naasoftu jireenyi badeessidas. Geesseen gurguradha aneega sinaa. Rakkoon qabu jiraadha. Torbeetti tattee kan namaa ta'uufi torbeetti moo gurbaa baasii malee gurbaa sana wajjin silmaa yuduu yommuu akkas jedhamtanii beektu yeroo madaam qabamee warra filaatattamee koomentii akkas jedhamee beeka gabaa dhaqxanii soo gidda bitaa jedhamtanii barbaree bittanii dhuftanii beektu meemee haqqi walitti dubbannaadha hima budisheessan gurbaa baay'ee wajjin ooltanii way ijoolleen yeroo ammaa garuu jechaadha yeelloon qabdu gisee akka jedhamu ko ijoollee yeelloo qabdi turteemsidha ijoollee shaanii qofa bittee dhuftaa qibaatii mataa kee eenyutti bareeduufi bareeduu dhabboo gurbachi kun piraankii hojjetee du'eennaan jechaadha du'eera jettanii hedduun keessan itti bu'aa jirtu namni du'u jedhe dhaqee viidiyoodhaan haadhatti mee waan arge meemee laallee walitti deebina. Iyyaniisiif gadoo danfiraa firiyoonni kee dandeessiree miilana harmee deensan kan kee umurii ijoollummaan nurraa adda baatee mee harkuma maali harkimmoo si nyaata. Egaa akkuma argitan asirratti gurbicha kan akkas godhanii gadhiisaaru meeme gisee haadha isaatti manu haatis piraankii hojjechu. አሚር አርፏል። Gaafa ni fayye nu waamaa amma nutti hin sobinaati gaafa ni fayye nu waamaa nu dobalaa isinii galee asirra geessanii amma du'eennaan amma immoo guyyaa 3-4 booda amma ga'ee yoo gadhiise guyyaa 2 booda yoo gadhiise du'ee ka'e isumatti hin gadhiisu gaawwana mee gudii kana immoo dhaggeeffadhaa. Maal taatee? Amma na dadhabsiisee akkana diilalleessu na godhe. Na dadhabsiisee akkana diilalleessu na godhe. Si dadhabsiisee si diilalleessu. Wambarii fidime maashinii kanaan qilleensa fudhattaa? Dheengaddaa kaasee jimaataa galgalaa Jimaataa kaastee. Eeyyee. Maal siin jedhe manni yaalaa? Manni aortic valve keetu rakkoo qaba jedhanii opereeshinii taate malee sirrachuu hin danda'u jedhanii. Taayi. Eessatti operaasyoonii si godhu? Ani kan hin jiraadhu biyya alaadhaa. Eessa? Ameerikaa. Okay. Achitti ilaalameera waggaa fuulduraa isaan akkas naan jedhan hin sodaadhe dhiisee dheengaddasii akkasuma naan jedhani as gastii qabadhee. Okay. Ofirraa baasii amma. No. Yeah. Remove. Deeme of ilaali. He was unable to support himself up before the ministration without this machine. But now calling him to join him in taking. Ariifadhee gaggabaabseen isinitti himaa. Namichi kun Waaqjiraa jedhama. Ameerikaa jiraata. Lammummaa Ameerikaa illee kana argateedha. Waaqjiraan dhukkuba honnee qaba ture. Ameerikaatti ilaalamee opereeshinii yoo taate malee hin fayyadu ittiin jennaan tole jedhee beellamaan gara biyyaa galee biyya kan inni galee sargii godhachuudhaaf beellamii gaa'elaa isa jennu jechuudha. Gaa'ela dhaabbachuuf gara biyyaa deemee biyya gaafa ga'u dhukkubni sun itti deebi'e. Gaafa dhukkubni sun itti deebi'e hospitaala gaafa dhaqu opereeshinii ta'uu qabda ittiin jedhanii oksijiinii itti godhan akkuma agartanii oksijiinii godhateera. Oksijiinii godhaniif. Kana gidduutti masarattaayee bira geessaniinaan yoo harfi bilisa baatee ta'ee irraa baasisee oksijiinii sana cheershiitti dhiisisee mucaan gale. Mucaan galee dhukkubni sun itti cimee galgala sana du'ee bule. Maal isiniin jechuu barbaadeenii dhukkuba tokko amma raajuun arraajii ofiin jedhanii warri cheersii babbanatanii jiran kun maqaa raajuu moggaasanii maqaa ergamaaf itti moggaasanii
waan baay'ee godhamaa jira. Namoonni miidhaman miidiyaatti ba'anii sagalee hin qaban. Kan isaan tuufosoo baay'ee qabu, duuka buutota baay'ee qabu, cawcaabii baay'ee qabu. Kanaaf sagalee isaaniitu dhaga'ama. Namoonni baay'een akkasitti miidhamaa jiru. Kanaaf yeroo isaan bilisa baay'ata isiniin jedhan dooktarii keessan bira deemaatii ilaalamaa. Amma dooktarii keessan bira deemtanii hin ilaalaminitti qoricha hin dhiisinaa. Wanta manni yaalaa kan dooktariin keessan isiniin jedhe itti fufaa. Amma ilaalamtanii dooktariin keessan bilisa isiniin jedhutti raajota dhaga'uun dogoggoratti. Egaa akkuma asirratti gurbaa kana dhageessan gurbaa kana qofa osoo hin taane viidiyoon hedduun TikTok irra bahee jira jechaadha. Kan wal qabate jechuudha. Hedduu tokko nama gaddisiisa. Kanarratti maal jettu isin? Akkasitti lubbuun isaa darbee jira jedhamaa jira jechaadha. ባልየው የኔ ባል ሸበላይ ላኢላሃ ኢለላህ ወይዬ ናንጄኻ ወይዬ I love you. love you too Oh. nama miira kee galuu as jala ciisa jedhe nama baay'ee jira yaadaa fi uummataafis keessa xiyyaa argadha jetteetu manciniinaan oolini. Warra komantii jedhe jiruma. Baay'ee viidiyoo kana wanti fidee fi jecha ibsishaa kanatiyyi natti tole jechaadha. Bakka seeftii namaa hamma hagamaa jechuun hagama amma nama hordofaaf kabaju asirratti hubachuun barbaade isin galee sirriidha. Nama hedduutu jira, nama haadha manaa yaadutu jira, walirraa fagaatee jiru jira. Gizee jala akkas jedhanu namni biraa miira keessa galuu danda'a jechaadha. Kanaaf jecha kana yeroo akkas jedhu hedduu tokko natti tole jechaadha. Mee jedhe waan isa irra deebi. Okay, irra deebi'a. Nama baay'ee das jedhe. ሸበላይ እሺ የቤቴማ ስራ እንዴቦ እንዴ ይሄ ቤት እኮ ማለት ነው የኢብስ ሻጎ የማኪ ባል ቤት እኮ ነው። ምንናችን ታብታብ ኮፒ ሊንክ ይጎዳ እና ሞቅ ሞቅ አድርጉ። ባልየው እኮ ነው ጋይስ፣ የኔ ባል፣ የኔ ሸበላ፣ የኔ ውድ። ወይዬ ጀይኻ ወይዬ ጀይ ማለት Tana fedha kun uummanni Qaraayyuu tanaaf fidanii bar. An Qaraayyuu ayyaana baariidha. Haguma hafteeyyuu amma miidiyaan ana balleessuuf deemtan. Tana feetanii miree agara caqasuufi. Bareeddumaan dalagaa harta. Maaki yeelloon biraayii yeroo akkas jettu ko yeroo isaan jettu ko anna yeellee maalifu seeftii warra singilii jechuun seeftii keenya seeftii jara hordoftoota keenyaaf eeggadhaa isin galee maaliif garaa duwwaa gubanne tokko tokko immoo dulloomee dhuma dhufe maal nuun jedhaa. Nama tokko mobaayil isaatii irra caala mobaayil isaa ismaartifooni. Inni immoo donkoro min taaragallaachuu donkoro. Nagaa lama dhufe viidiyoon hojjedhuan akkas taanaan jaruma warra maazaroota gadhiifna malee amma dubbattee mana keetti dubbattee dute Roozaa jedhamti umuriin 55 jedhanii anillee baay'ee viidiyoo irratti hojjenne amma keessuma baatanii mucaa umurii 25 moo 24 fuute jechuu dandeenya gaa isa wasi fuute malee gaama inni heerumte haa ta'u maaliifuu na waan baay'ee dubbataa waan nama giiroo isinii galee ammoo inni nama giiraasisuu laala alana yeelloon nu biraa ta'eera isinii galee warri waa hojjetan nu yeellaana gubanni haa ta'u. Anyway, maalifu video raaf qabadhe nagaa raaf qabadhe kana fakkaata. Isin tole isin baaduu isin gammachiisee yaada keessan koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa. Ankan isin waliin ture Abraar Badruu Abbaa Zinaab jedhama. Waan yaa'u warra maqaa koon beeknee fi koomentii irratti Abraar Badruu Abbaa Zinaab yookaan immoo Abraar Badruu Kamaal jechuudhaan koomentii irratti naa barreessaa. Maqaa sadiin isinitti himila akka hin daganne koomentii irratti naa barreessaa. Cuman bakka jira miti